meeqa jira sila arraantana hafuuruma ati baafattu kana akka feetite hafuura girattee sila nagayaan baafadheetu mana qadhee kan jiru hagartee guyyarraa khalee isaa dhiqan meeqatu jira hagartee maashina itti kaayanii amata meeqa maashina san keessa jiraatu meeqatu jira dubbaleeyyan kiyya seenaa gabaabduu takka abba guddaa tokkootu onneen isaa dhukkubsattee hospitaala dhaqe jaanduba kana abba guddaa jaaniin onneen tee hedduu rakkattee jirti hedduu dhukkubsattee jirta maashina oksijiinaa keessa si kaayuu qabna jaanii oksijiina keessa kaahanduba sa'a lamaaf oksijiina eegan furadhee booda hoggani fi boo hospitaala sanirraa doktorri maallaqni gartee shalaggiin waliigalaa doktorri itti baase kanuma sa'a lama maashina gartee hafuura qulqulluu akka gartee oksijiinaan fudhatu ta'e qofaaf maallaqa guddaa gaafatame duba kana duba abba guddaan sun hedduu gaddee lubbumarraa dhugumaan boo'e duba hayya abba guddaa maaluma taate jiin duba abbaan hospitaalaatti siqee gaafate yooni fi waan kafaltu hin qabaanne ta'e rakkoo hin qabu humaanuun kafalanii deem rakkoo hin qabaatin hin boo'in jaaniin duba lakki yaa jirana wanni na boochisaa jiru amata gartee umriitii ya amata 60 fi wahi khani gartee rabbii subhaanahu wa ta'ala nagayaan hafuura baafachaa osooni fi waa takka isan galatoonfatin odoo rabbii subhaanahu wa ta'ala birrii qarshii takka tokko qofaa una gaafatu ta'e hafuura yeroon tokko baafadhu keessatti guyyatti hogumee kan baafadha jeeduba kanuma sa'a lama gartee maashina keessan hafuura baafadheef eega gartee maallaqa guddaa kana ta'e maalayyaa rabbiin silaa umriitii ya guutuu gartee fayyaa naa kenne tana yooni fi gartee itti mindaa na gaafatu taate akkamittiin kafala jeeduba yaa obboleeyyan kiyya ni'maa gartee godhii rabbiin sii kenne fayyaa qabaachuudha duba yoo fayyaa ka qabaatu taate waan dhabdeen qabdu duba yoo fayyaa qabaattee rabbuma beeyte gartee ganama haatee yoo bobbaatillee dalagachuu dandeessa ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam akka nuuf himanitti gartee namni tokko waan arraan tana nyaatu ha qabu namni gartee man baata aaminan fi sirbihi mucaafan fi jasadihi cindahu quutu yawmihi فكأنما حيزت الدنيا بحظافرها أو كما قال صلى الله عليه وسلم نمني قرتي نجيها ماتي ساخيستي غنم فتي أتي نجيهك أبو ميك أبا كرفتي خقرتي أتشمان حفيدو إدبا ميك خقرتي نجيها الرفي غنمه هقل فاخو ركوبسة على أدبا نمني سنر قرتي نجيها ماتي ساخيستي غنم فتي معافا في بدنه خقرتيك آمني ساعصو نجيهك أبو عنده قوت يومه خقرتي قياسا قيوم بريفة خنا وانيات نمنيك أبو غرتي فكأنما حيزت له الدنيا بحظافرها أكا قرتي الدنيا تنترفتي ولتمرني أكنا مهر كر إسا خاينيتي الدنيا إسا قوتمتي جرتي نمنخن چنكي وان جاركو وان جانك أبو جيدو بيرقب ربي نمني وان قياسا نياتو قبو ماتين تيسي نغيا أتي قرتي فيا قوتو قبو الرباخة أنكي نعماته بيخدبا يوني في أرانتنا فياك أباتشو خيخنا قتي اتقوتي خيو اتنفيد منتاتي قياتو قول فقافة فياتنا الأبدي دبا ركتشو فتيسو ربي سبحانه وتعالى فيات أنه مكورين دبا تنافي رقم ربي عليه الصلاة والسلام اغتنم 5 قبل 5 واشن أصوصي أفندرة واشن سامن اتهجر جرقم ربي واشن انسان كيسا فيا ربي سيخني تنا فيا دميتي قرتي fayyaa dhabuu dulloominaa fi dhukkuba dhufuudhaaf arraanta nu dura bu'iiti saamadhu jeergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam ni'maa rabbii beekuun gaarii obboleeyyan kiyya rabbiin ni'maa godhii hedduudha nuuf tahe immoo gartee ni'maa gurguddoo rabbiin nuuf tahe irraa tokko fayyaa qabaachuu kana